Sodaanee bullukoon kuni hindaaruuf anabdadhe maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata odaan kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaliiti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Obsake ittuma difta walalaan qottoon si mura yaa tolake oda jarra tokko buu godaantu si jaala bula bare odaan keenyaaso kunuu gomboo beela miisaaf gaaddiisa ta'a ilma namaa mukti rabbiillee jabbiirroo budeessa ta'a yoo yandoon si tume yoo hammaate bubbee yoo si nyaara gandi yoo hammaate aduun maaf si nyaarti ormi qee abbaa keerratti miicadhe sittiin addaatu bullukoon kuni hindaaruuf anabdadhe maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata odaan kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaliiti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Obsake ittuma difta walalaan qottoon si mura yaa tolake oda jarra tokko buu godaantu si jaala bula bare odaan keenyaaso kunuu gomboo beela miisaaf gaaddiisa ta'a ilma namaa mukti rabbiillee jabbiirroo budeessa ta'a yoo aduun si gubee yoo bubbeen sun dhufee yoo si yaame hayyuun haa wal geessu lammii yoo maryan deekola kamtu fiira lola. Baallii.